Video kana irratti akkam gootanii warri shamarranii daalee bareedaa yookiin mudhii keessanii gadi akkamitti furdifachuu yookiin bareeffachuu akka dandeessan isin barsiisa. Wanti ani irraa fayyadamee isin barsiisu wantoota gatii salphaa fi uumamaan naannoo keessanitti argattan waan ta'eef fayyaa keessaniif waan miidhaa tokko hin qabnee fi kan baay'ee isin barbaachisan. Fakkeenyaaf loozii, avokaadonis gatii salphaadhaan kan argamu waan ta'eef killee affee lama fayyadamee akkasumas muuzii aanan fayyadameen isinitti agarsiisa. Viidiyoo kiyya hanga xumuraatti ilaaluudhaan karaa salphaadhaan barnoota har'aa kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Akka qorannoon mirkaneessutti namni dhiira ta'e tokko dursa yennaa shamarree takka itti dhiyaatu yookiin alaala ijaan ilaalu dursee qaama ishee keessaa kan inni dursee ilaalu jechuudha. Duuba ishee yookiin daallee isheetii jedhameetii mirkanaa'ee jira. Kanaaf jechuudha shamarran takkaaf daalleen yookiin duuba ishee bareeffachuun yookiin daallee guddaa qabaachuun ija dhiiraa yookiin ilma dhiiraa ija isaa harkisuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf karaa uumama ta'een osoo miidhaa tokko isinirra hin geessin yookiin saayid effektii tokko malee karaa salphaadhaan mana keessan keessatti hundi keessaniyyuu haala salphaadhaan itti qindeessan kunoo isinitti agarsiisan jira. Viidiyoo kiyya sirriitti waan isin fayyaduuf laayik godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa, kana hin irraanfatinaa. Kana gochuudhaan yeroo hundumaa viidiyoon kiyya akka isin bira ga'uuf yennaa subscribe gootan mallattoo notification yookiin mallattoo alaarmii san tuqu hin irraanfatinaa. Jalqabeera viidiyoon keenya. Akkuma argitan jalqaba irratti kan nu barbaachisu looziidha jechuudha. Looziin eessattiyyuu ni argama. Loozii bilchaataa ni filadhu. Loozii haala kanaan erga quncuftanii booddee yookiin ani kan amma hin qunceen fayyadamaa jira. Isin immoo kan quncee yoo kan bitan ta'e rakkoon qabu haala kanaan erga qopheeffatanii booddee ni daakna. Loozii kan meeshaa ittiin daaktan ni qopheeffattu. Kunoo ani meeshaa akkanaa kana keessatti fakkeenyaaf maashinni buna ittiin daaktan ni ta'a salphumatti. Isinis karaa birootinis daakuu ni dandeessu. Mi'a mana keessan keessa jiru fayyadamtanii daakuu ni dandeessu. Okay. Erga daakne booda jechuudha sahanii ni qopheeffattu. Sahanii qopheeffatan keessatti ni garagalchitu jechuudha. Amma sahanii irra bal'aa ta'e ni qopheeffanna. Maankiyaa sadiitu nu barbaachisa. Tokko, lama, sadi. Anduras shallagee waan hin jiruuf rakkoon qabu. Maankiyaa sadii itti aansuudhaan avokaadoo. Avokaadoo bilchaataa ta'e. Avokaadoo bilchaate bareeda kan ta'e ni qopheeffannaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Avokaadoon qaama keenyaaf fayyaa keenyaaf gaariidha. Avokaadoon waan hedduu bakka bu'aa. Nyaata hedduu nyaata fakkeenyaaf pirootiinii qaban nyaata hedduu kan qaama keenya keessatti cooma kuusuu danda'an avokaadoon bakka nuuf bu'aa. Akkasumas miidhaa tokkollee fayyaa keenyarraan waan hin geenyeef avokaadoo yennaa hedduu yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Erga haala kanaan qopheessitanii booda avokaadoo keessaa ni baafna. Haala kanaan keessaa ni baafattu. Erga dhiironni shamarran irraa duuba ishee yookiin daallee ishee kan ilaalan ta'e kanaaf dirqama shamarran akkamitti akka daallee baasuu dandeessan yookiin duubaan qaama keessan baasuu akka dandeessan salphumatti mana keessan keessatti haala kana isinitti agarsiisaa jira. Warroonni daallee bareedaa qabanis beekaniis ta'u osoo hin beekinis ta'u nyaata kana fayyadamaa jiru jechuudha. Karaa adda addaatiin fayyadamaa jiru jechuudha. Looziin illee baay'ee isin barbaachisa. Kaaloorii hedduu waan of keessaa qabu. Warroonni dhiiraatis loozii nyaachuu ni beektu. Maaliif akka isin fayyadu garuu ofitti hin baay'isinaati. Itti fayyadamaa qaama keessaniif baay'ee gaariidha loozii.
shamarran qaqalloon kan surrii jiinsii yennaa godhatan surriin isinitti badhatullee asumaan fallisaa kunooti warri fireendiiwwan akkasii qabdanillee shamarreewwan sheer godhaafi itti aansuudhaan killee affeelamaa ni qopheeffattu. Killee affeelamaa erga qopheeffatanii booda haala kanaan goncistanii akka amma isinitti agarsiisaa jiru kanatti ni mummurtuu jechuudha. Baay'ee nyaanni kun haalaan bareedaadha. Kanatti aansitanii muuzii yennaa jedhu muuzii akkanaa yookiin muuzii gurraacha. Akka biyya keenyatti muuzii akkanaa kunoo gurraacha kanatu jira. Isa kana haala kanaan ni qopheeffattu. Erga haala kanaan qopheeffatanii booda haalli isin muuzii kana itti mummurtan saayizii kanaan wal fakkaatu yennaa nyaattan nyaanni isin qopheessitan yoo bareedaa ta'e attiraakshinii isiniif ni uuma jechuun appitaayitii keessan isiniif waan banuuf bareedinni nyaata sanii baay'ee murteessaadha jechuudha akka nu nyaannuuf nu kakaasa jechuudha. Ergasii walitti maknaa jechuudha. Haala kanaan loozii fi wantoota jalaan jiru kan abukaadoo, killee, muuzii kanneen haala kanaan erga walitti maknee booda jechuudha. Wanti nu waafu maaliini aannan ittiin daballe jechuudha. Aannan itti daballee nyaachuu ni dandeenya. Aannaniin nyaachuu ni dandeenya. Maankeedhaan jechuudha. Aannan itti unachaa. Aannan kun immoo aannan itti ta'u sun ta'in aannan miidha. Akkasitti nyaachuu ni dandeenya. Yoo akkas gochuu hin barbaadin immoo haalli biroo jechuudha. Haalli biroo haala juusiitiin bifa juusiitiin qopheessuudhaan jechuudha. Amma kunoo na argaa jirtu. Amma gara juusiitti jijjiireetiin jechuudha. Aannan itti dabalee jechuudha. Aannaniin wal makee gara juusiitti jijjiireen akka bifa dhugaatiitiin ta'uu nan taasisaa jechuudha. Amma xumura irratti kan hafe aannan bifa kanaan fudhattanii itti maktu jechuudha. Haala kanaan haala amma isteeppii lammataatiin qopheeffachuu yoo barbaadan aannan waan kanatti ni maktu. Ergasii maashina juusiiti jechuudha. Kanneen ani amma fayyadamaa jiru kun maashina juusiiti. Already mix nan godha. Kun haala kanaan mixii godhee geesseen jira. Walitti makee jira jechuudha. Daakameera bifa juusiitiin kana gara dhugaatiitti birciqqoo haaraa birciqqoo qulqulluu fudhattanii jechuudha. Ergasii birciqqoo keessanitti ni garagalchitu. Already dhuguudha qofatu isinaaf jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya jijjiiramni qaama keessan irratti mul'achuu kan jalqabu guyyaa hundumaayyuu guyyaatti yeroo tokko torban tokkoof erga nyaata kana fayyadamtanii booddee torban tokko booda jijjiiramni kun qaama keessan irratti mul'achuu ni jalqaba. Sana booda isin yoo fayyadamuu itti fuftan guddinni qaama keessanii yookiin sheepiin daalli keessanii dabalaa ni deema jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya yoo viidiyoon kun isinitti tole like yoo jaalattan hiriyoota keessan akka fayyaduuf hiriyoota keessaniif share godhaa. Please gara Facebook page keessanii share gochuudhaan akka nama bal'aa bira nuuf ga'u nuuf taasisa. Yoo haaraa taatan hanga amma subscribe warreen godhin subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenya ta'a. Barnoota ciccimaan isin barsiisa. Ani kan isin wajjin ture Shimeedha. Nagaanaaf ta'a viidiyoo bareedaa fi viidiyoo kana caalu qopheesseen jira. Isiniif qabadeen dhufaa. Goodbye.